Konkolaataan kun Jibuutii irraa gara Finfinneetti kan deebi'udha. Yeroo arfaasaati xaa'oo fe'eetu gara Finfinneetti kan inni deemaa jiru. Xaa'oo kuntaala 400 Jibuutii irraa fe'eeti. Garuu ariitiitiin ergaa dhufeef akkasumas immoo daandiin Harargee kun immoo daandii marfatadha. Yeroo baay'ee daandii marfatadha. Daandii kanarraatiin fireeniin na dideedha. Konkolaachisaan kun kan inni jedhu. Fireeniin naa qabuu didee akkuma gubbaarraa dhufee na didee maarshii lamaan nan deema na dide. Kanarra namni baay'een fuuldura kun jira. Amma lubbuu namaa balleessuudhaan akkanas qabe. Kanatti narkaa lafa dhahe. Ogeessoo maal jedha? Itti aanaan Ispeektaraa Taamiraat Isheetuun jedhama. Itti gaafatamaa kutaa nageenya tiraafikii godina Harargee lixaa. Konkolaataan duuba kiyyatti kufee jiru kun xaa'oo fe'ee gara Jibuutii irraa gara Finfinnee osoo deemuu sababa teeknika yookaan immoo luugamni fireeniin qabuu dideen kan asitti kufeef. Sababni isaa tokkoffaa daandiin kun daandiin godina keenya keessa qaxxaamuree deemu kun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Daandii ulfaataadha. Daandii kana yoo hin beekne itti fayyadamne ta'e miidhaan inni geessisu guddaadha jechuudha. Kanaaf konkolaattonni gurguddaan kun immoo yeroo deeman tokkoffaa of eeggannoo gochuutu irraa eegama jechuudha. Lammaffaa daandiimti mataa isaatiin marfata waan qabuuf marfata waan baay'atuuf jecha konkolaattonni kun ariitii humna oliitiin konkolaachisuun irra hin jiraatu.